عندي الأثيوبية ألم بالبيت تسوي قنفو. القنفو طبعا هذه أكلة أثيوبية، أكيد أتوقع في السعودية بالجنوب باليمن كذي يسوونها. يا جماعة تينن، أكو ناس أول يسمونها العصيدة. شوفوا هذا كذي ولازم بالإيد، من الأكلات التراثية اللي ياكلون. الطحين هذا العصيدة تحسون مبينن، لازم سمنة كذي. شوفوا كذي، أنا أقدر كاهو قفشة عندي بس حلاتها بالإيد كذي، والله العظيم ينن. har'a nama madaamin akkuma jaarsa koo taatee wayi hirribaa na kaaftee marqaa marqii naan jette. Marqaa marqee fi kinoo irra gadi teeche amma kana nyaattee kaatee immoo kana hojjedhu saan hojjedhu jettee kan naa jechuun nagarrama bi. Innaa akkas fakkaata madaamii keechan afaan ofirraa qabu yoo barbaaddani nyaata Itoophiyaa hojjedhaatti kenna. Isa bira teechee haa nyaattu jechuudha yoo quuftee deemtee rafti jechuudha. Kanaafuu keessattuu marqaafatti marqaan kun hin raffisa. Ishii ijoollee keenya. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Amma ani seera beektan jechuudha. Seera beektanii natti himaa. Seera beektan natti himaa bakka. Warroonni kuwwa biyyi Arabaa nama furdisa. Garaa namatti guddisa. Akkas nama godha jedhu. Qoy inuma nyaadha galgala ruuzii, ganamni ruuzii, guyyaan ruuzii nyaadhee oma hin furdadhu siriittan huqqadha. Rakkadhee jennaanani madaamitootini maalaa'u nyaadhee furdadhaa jedheen gaafadhe. Ruuziin garaa si guddisa malee si furdisuu naan jette. Kiyya garaa ammaa guddachuu didireeyyiin jedheen. Jennaan garaan kee keechi rakkoo qabaachuun oolu naan jette. Hayi garaan koo fayyaa jira nan ciniinuyyuudha midhaan itti gadi nyaadhuun jedheen. Ishii maal nyaadhuun jedheen jennaan ganama yoo hirribaa kaate saammuulii 2 nyaadhuu naan jette. Akka hirribaa kaatiin odoon hojjetiin. Guyyaa immoo misaan akkuma bilchaateen asii gaditti gadi dhayi nyaadhu naan jette. Isallee jammare. Hirribaa kaanaan duraan gara hojii fiigaa amma garuma nyaatan deema. Homaa dakkan daballe kunu sirii nyaata yoo baay'isan hin huqqatuyyuu sirii nan huqqadhe jechuudha ijoollee. Amma seera taatan keessattuu warroonni fufurdatan jechuudha. Warroonni fufurdatanii jirtanii maal akka nyaatanii fufurdatan nutti himaa. Nuullee warra qaqallaadha yaaduu qabdu siruma. Nuuf kan hin yaadne eenyudha yaaddu qawaasin. Ndee furdannee biyyatti galla. Maaliif ruuzii biyya Arabaa maqaa balleechina ndee? Kanaaf nutti himaa seera taatu. Kiiloo 50 bichaadha. Kiiloo 60 ta'ee galuun barbaada. Hoyya gudi. Ishi amma waa'ee marqaatti isinii deebi'a ka. Amma marqaa nyaachuu eegallaan ijoollee kiiloo 4 dabale torbee tokko keessatti reefuun arge gudii waan nama furdisuu mitiire. Gaaf tokko marqaa marqadhee oduman irra gadi taa'ee nyaachaa jiru addee madaaminatti dhuftee maalidha kuni naan jette. Maalidha yoon jedhee gaariidha ree. Afaan Arabaati immoo asiidaa jedhama. Asiidaadhaan jedheeni afaan Ingiliffaa afaan Amaariffaatiin itti himee marqaa odoon jedheen immoo kaafan sirriitti hin qabattu ganfoo hin jedheeni ganfoo jettee hin haala kanaan ganfoo itti dhahaa jirti jechuudha madaamitiyya. Nyaatti goobasiidha. Nyaatti naante haala kanaani innaa biyya keessa nyaanni maal faatu jira naan jettee jennaan midhaan kanuma biyya keessa jiru kana jira. Daakuunis jira, ruuziinis jira, midhaan hunduu jira, wanti dhabame hin jiru. Wallaahi naan jette dhugaa waasin garra. Eeyyee jira. Hin jira ruuziin? Jira. Hin jira daakuun? Jira. Daakuu yoo daasifannu midhaan gosa isaa argineeti. Okkee jettee hin facaafattu midhaan naan jette. Eegaa midhaan facaafannu malee nyaanna mooree hin jedheen gudii ilaalaame. Innaa amma nagarramte ka waama gaafii ishiitiin nagarrame ijoollee. Qoyi nuti waan midhaan nyaannu dhabnee biyya afaan itti fakkaate. Itoophiyaa keessa nyaanni hin jiru waan nyaattan hin qabdanii jedhaniitti nu yaadu ta'uun oolu. Innaante Itoophiyaawii yoo taanu maali nu nyaata isaaniitu baay'ifnee nyaannu xixiqqeechineetuma nyaanna sila. Mee maana gaafatti waa'ee midhaanii waa'ee nyaata ergan kophaa taa'ee hin garramame jechuudha.
Silaan ruuziin isaanii naqal'isee waa'ee ruuzii isaanii nutti faarsu isaan ganama guyyaa ruuzii yoo dhaban nama hin taane akka nama machaa'anii ta'u. Ani ruuziin isaanii kun na jibbisiise waanuma ta'u wallaale bakka itti badu dhabe keechaa sila namni akka koo ruuzii jibbitamee ana jedha harka baasaa. Har'a ishii nama ganfoo nyaatte maallaan jetti beekte boru ganamallee boroo kaate ganfoo hojjedhuuti qadaadii odoo hojiin hojjetiin duratti jalqaba ganfoo hojjedhu marqiiti qadaadii yeroon ani hirribaa ka'e fudhadhee nyaadha ati gara hojii keetii deeminaan hin jettu seetanii kiyu jechuudha amma ka. Qoha Itoophiyaatti ganfoo abbaa manaatii marquun jedhanii warri mee bultii keessa turtanii dhuftan nutti hima abbaa manaa keessanii ganama yoo hirribaa kaatan maal hojjechuuf asii yoo gallamma safaatu nu yaaddachan warri singilooche gaafa hirribaa kaan abbaa manaa keenya maal hojjenna qoyi ganfoo amma madaamidha ganfeecha gaafa hangalallee maammadoo dhafan ganfeecha inumaan badeeqa inuma badheeqa yaa walee reefu dubbii jabduun dhufte naante amma qaabsoo ganfooti. Madaamitii akkasittiin ganfoo ganfeesse jechuudha. Amma gaafa tokko yoon ganfeechu immoo isinitti agarsiisa jechuudha. Addee madaamishoodha. Warrootni mooyyuu dhadhaa ichaa buute jettanii na gaafachuun keechaniin oolu. Dhadhaanii hin jira biyya arabaa mitire isa zibdaa jedhan suni hin mi'aawu shaggaa miti. Isa kinoo samnee jedhan tokko jira. Isatu shaggaadha. Isa sun baqamee to'in tolaa unurgaalee asin immoo bochoo balaa minaaminatti dabalaa manaatti barbaree moochaa fuutee wanni nuun jettanii baabirikaa kan jedhamu tokko hin beektuumi baabirikaa kan jedhamee baabirikaas walii lama kan nama gubuu fi kan nama hin gubneetu jira kan nama gubusan xiqqoo xabitti gootu ka madaamin teechan immoo booda'uu gubatti rakkoodha xiqqishuma xaalitti gootanii akka shamxoon nama gootu deebitaniitti baabirikaa nama hin gubne san itti gadi naqxu jechuudha. Yoo isa naxxanii bakka marquma Itoophiyaati. Dhadhaa isaanii sanirratti immoo zayitoonii dabala. Sababbiin isaa dhadhaan isaanii xiqqoo ishee akka dhadhaa biyya keenyaa miti waan ta'eef hanqina qaba. Zayitoonii faana immoo ol kaasaa jechuudha. Saniin booda madaamin hiixxiin likiikki gootee nyaatti kanuma hundaanuu ganfeechisiin jetti. Gaafa tokko immoo maalan ta'e caccabsaa odoon hojjetadhee nyaachaa jiru narra dhufte muucuuqqa gootee na jalaa nyaatte. Garuumaa nyaata biyya keenya akkanatti irratti gaggabuun naante dubartiin isaanii maqaatu dubartiidha malee immoo waan beekan midhaan odoo jiru midhaan akkamitti akka hojjetamu beekan maal akka godhamu beekan gimmaash tokkeen qoshaashatti bada silaa nyaanni isaanii isaan takkitti cubbuudhaan guuttaman nu kan isaan wajjin cubbamnu jechuudha. Way garuu gaafa du'an boodhi numa gadi fudhattee dhugaa rabbisiniin jedha ijoollee dhugaattuu deebin nyaata kana silaa hin gatan oogatanillee hin mararulleedha nama tokko anna garrama jechuudha. Waan waa hunda nuu kenne jedhaniiti. Egaa akkas ijoollee keenya ganfeeffadha anu ganfeeffannaan kiiloo 3 dabalee hin jira. Garaa teechanitti na shoofinaan naan ta'eshi egaa viidiyoo kiyya sumarraa nan goolabaa fataa akkattiin jettan immoo abdiin qabaa waan nuti hin turtaniif galatooma laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa baay'ee.